Alham Muhammad, waalaikum salam. Fatuma Biju, waalaikum salam. Mr. Ba, waalaikum salam. Khalifa Shajali, waalaikum salam. Aya. Yada. Munir, waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifa, كيف طيب أهلين. هو ما عرفه. هو موبايل كي يفعل هذا. هو شرم دوما سوالك. نافيادي وعليكم السلام. جرّ جرّتو. وردفتو تخينيا ورين. هو ما عرفه. Aya. Warra. Debisi. Tasnim Kamal Fayo Jafar Lagama Ya Rabbi Yomilata Awinko Jannata Imran Golden Power Kamaro Badru Shaggi Ahmaddin Fatuma Ali Ahmad Alhamdulillah Iftu Ahmed Aye Awinko Jannata Khalifa Shadali Magan Wari haji hui ya nama dilai uf haji bete hui injinanis ranjitrai maka indi ora dipsi jaunjir Mercury Ahmad Nur Mercury Ahmad Nur aye ohoy abdik ya rabbi abdink ya rabbi da naji duwan miste Fatuma diddi aya warin sagane Muhammad Khan wa alaikum salam wa rahmatullahi tanis magan ya debise makaya me Jamila nage wallahi alhamdulillah ega mashallah arra hedun turu beetani maymutiya tiyatan radis haguna ni maymutiya je hanin ani je bar tiyatan rajiri baka maymu ismail ali shoji aka merkuriti maymu ismail ali shotai maymuti yagunje ti jumasana sambete anga faketi mokoto solo yani kana uguna karangawan tabi maymu ismail ali shoji aye la kofsaqiya namni kabdul darba fi Waalaikum salam kamaru kaibu kawatatu kawullum gaafin gaafadhe hojii manaa namni hammi tokko gaafin garee san nuuf hin galle jaanii yaada kannatanii maali
binti abdi hay binti abdi mal jette warri maqaa hani yaame maqaa imootiin yaame maqaa kasadin barreessineemi ani yoo jette binti abdi ati sinaafteeti ta firdoosa deebistee jirta amma maqaa imoo keessanii ni beeysan maqaa imoo keessaniitiin yaame warraan footoo haasee ergee yaame deebitanii jirtanii moo isinis akka wantaatti osumaa akka meemoo fi akka merkuriitti ti akkaan isin ijoo feetan kasumaalee ishoo ta'uu feetan gaaffii isinii yaame booda immoo kamirra deebise oola silkii tana wallahi lafaanii itti eegaa yoo fiduu baatte uummanni amma ilmaan kiyya qonnatti Firdoos maqaa keessan ka dhugaa hin balleessine hayyee Allahu akbar faadha maqaan nama Dubaay namni kun hayyee Imraan dubbadde Imraan namni bilbilteessa warra footoo hawwiin koo jannataa waalaikum salaam tulla harkatu hawwiin koo jannataa maqaa yameetiin jira warra deebisaa amma deebisee amma footoo na bira geessee kaa shaadalii kalifaa shaadalii hayyee akka binti abdi binti ali shoo ta'e haa kaatis bilii bakka maqaan isin yaama hay Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh obboleettii ya kabajamtuu qaalii egaani waasaappiis ta'e iimoos ta'e maareetti gruppiidhaan hin barsiisuu biqilti barsiisuu laayivii feesbuuka qofa irratti hin barsiisaa gareen bakka binti Ismaa'il maashaallah walii gallee ayyee taate akkasii feesbuukuma irratti egaa sagalee tana gurri kadda godhee si waraabu nama laayivii amma dabarsu jira barreeffama feesbuuk irratti naa barreessan faan jidduutti dubbisee naqee hayyee dhiifamaa wajjin kanaafuu darsii yoo barbaadde feesbuuka laayivii seenii gaaf durarra tooni jette obboleessa rabbii jette rabbiin obboleessan qabu ani yoo obboleessa rabbii ta'e booda uummanni osumaa ilaalishoo obboleessa rabbiitii jee nagabbara tanaafuu dogongoro obboleessa rabbiif jecha faaji obboleessitiin islaamaa faajii malee obboleessa rabbii jechuun obboleettii rabbii jechuun shari'aa islaamaa keessatti dhorkaadha. ሐሚም ለገሰ እሺ በምን ለአንተ ብቻ ነው የማወራው ወይስ ትምህርቱን በአማርኛም ልቀጥል በኦሮምኛም በአማርኛም ሁለቱም አንድ ላይ ልቀጥል በአማርኛ አውራ ኡስታዝ ብልሃል ሐሚም ጥሩ ሐሳብ ነው ግን አዬ ፈራን አማ ሁጂ ደሬ ኦሶን ሁጂን ቆበቆበት ሲኒኸን እንደሌን ዱረቲ ሁጂ ዲምሻሻ አካታ ትደለደን ሲኒፊሜቲን ኤገስ ቦዳ ገራ ቢካ ኸሌት ዳምኔት ደበሬ ደደፍኔ ዴምና ሄዱን ነማ ኸንበሬሲን በሬስተኒ ማሻአላ ናጀባተኒ ኤጋ ኸሌ ሁጂ በከለመቲን ቆዴ ሁጂን ሲኒኸን በከለመቲን ቆዴ takka tangare indaleetan borusaa kanaatiin barbaada inshallah tangare indaleetan borusaa kanaatiin barbaada isinis wanini je qubee taafi qubee yaa
qubeetaa fi qubeeyaa kitaaba juuza ammaa keessa juuza soddommaffaa hagadii keessa waan suuratul ikhlaasii fi mu'awwizatayni lameen hin ta'in qulooza rabbil falaq qulooza rabbil naasi fi quloollawaa waan hin ta'in sanii achi keessa hubatti abbaas haadoos ilmoos hubatti oguu jiraatan bikka isaan jiran laaltaniiti bikka tana jiran takkanaa jira suuraa tana keessa waan akkanaa jira takkanaa jira jettanii duratti meeqaa jira nuuni jiramoo yaa jira tajidduu hin seenne arra seenne yeroo qaban tan boodatti dhuftu akkasitti irra wal mari'attanii naaf deebistan dubartiin akka dubartiitti dhiirti akka dhiiraatti ayyee tuni hangaree waliigalaati warri deebisaa deebistan hojii dhuunfaa taniin kanneen taafiyyaattiin achi dabraa hojii dhuunfaatti taniin kanneen taafiyyaattiin achi dabraa ogguun taafiyyaatti achi dabru wanni irraa dubbaddu wanni amma irraa dubbaddu eegaa namni kan dubbiin galteef deebisee waan takka taniin sanirraa tan dabalataa taniin isin garsiisu jira namuu akkaan boca taa itti barreessetti warri deebistan maashaallah ni jiranii ayyee ammaan tana tan dabalatiin kannaaf ayyee qubee yaas tahee taa boca dura lafa bocan yaas tahee taa taas tahee yaa boca dura lafa barreessan bocni barreessannee tuqaa gubbaa fi jalaan adda baasa ayyee boca dura qoranna qorree qottoorra dhaabne takka boca dila saniin qoru tuqaanii gargar baasaa isinii maa deema kara gabaabaan kara laafaan jechuudha takka jaa tuni ton duratti qubeen biraa asii achiin jettu tafeetee jira tuqaadhaan yaa fi kaasa adda baasa ayyee hattiyaanu haa gowwaa tuni haadha asii achiin asiin duratti asiin qubee biraa jira haan akkaataa lamatti hin barreesse haa akkaataa lamatti hin barreesse kunis haadha kunis haadha ayyee hattiyaanu miim duraan hogguu dhufan baruudhaaf warri barreessuun beekne abshirumaani bartanii anuu osoon walitti daddaaquutiin bare ammaas wani sammuu naa qabatanii naa teessan naa eeydan gizee bakka barreeffamaa geenye miim qalama akkana qabdan quba keessan kanaan qabdan akkana gootan akkana bocan jeetiin tartiibaan isin garisa waan hundaa'u tartiibaan isin garisa amma akkuma akkana barreessuu beekuus akkanuma barreessa akkana barreessuu beekuus akkana qabaddaatuma akkasin barreessa akkana barreessuu beekuus akkuma beektanii barreessa ammaaf namni caccabsaatuma baraayyee ni barra hundaa'u ni barra naaf jajjabaadhaa waalaikum salaam feenaati kaalaqaa tabaarra shaarishii feenaati የጁንዲ ልጅ ከአለቅነት ተባረሻል። ሌላ ሰው መረጥን። ሰምተሻል አይደል? ሌላ ሰው ነው የመረጥን። አንድ ወንድ አንድ ሴት፣ ሌላ ሴት ባንቺ ቦታ ተተካች። ባንቺ ምትክ ሌላ ሰው መረጥን። ጆሮ ዳባ ልበስ እንዳትይ። ሰምተሻል? እሺ ማሻአላህ። አይ ፎዳን ባቴ ፊጋ ቆቴ በሬዳ ፌናቲ የቱን ጂሪች ፎዳን ባቴ ፊጋ ቆቴ ሚ ጊዜ ደርሲታኒ ጊዜ ሁሩፋቲ እንዱፋ
Gurufatiin dhufaanii jechi jettee fiigaa hotte. Ali sirra hotte. Maannoo dawwaayu. Hello? Hello? Koonatum. Ayyee boca miim. Miim duraan. Wanti tun miimi. Haa. Tatti aantu. Miimitti aansinee. Asitti haa jenneen, asitti miim jenneen, asitti illee ammaas. Maal goona? Haa jiimii fi haa. Haa jiimii fi haa. Dubbii tana qajeellotti. Kana qajeelloo laala kabuudaa kana. Kan jira sadeen wal fakkaatu kana. Ni laallaa qajeelloon laala. Takka lama sadii afurimi yaa gooneeti dhaam. Yaa gooneeti dhaam. Ayyee. Boca kana laalaa qalbiin na hordofa. Maashaallah tabaarakallahu mee. Khalifa maa jette? Afaan Amaariffaan dandeessu? Ani fi xiyyaaf osoon qaanfadhuuti osoo nama dheessuutiin bareera. Ayyee takka lama sadii afur shan jaan barreesse boca jaan barreesse dabalataas ni goona boca jaan barreesse. Ayyee qubeen taa kanatti qubee taa lamaa fi yaa lamaan barreesse. Taa lama dhibama taa afurii fi boca kana irratti taa afuriin barreessa. Boca kana irratti qubee biraa siin jira. Kanaas ta'uu ni danda'a, kanaas ta'uu ni danda'a. Walii gallaa? Kanaas ta'uu ni danda'a. Qubee biraa siin jira. Afuriin barreessa. Taadhaas afuriin barreessa. Yaadhaas afuriin barreessa. Haadhoodha. Haadhoo fi haadhaa fi abbaadha malee ilmoon as keessa hin jirtu. Ilmoon amma as keessa hin jirtu. Ilmoo guu jennu taarraa tan zeeroo fakkaatu tuqaa lama gubbaa qabduu fi yaarraa tan haadha fakkaatu ta tuqaa jalaan qabne jarrisan jal kophaa fi xumurarra malee jidduu fi durarratti hin argaman. Tana seera ilaallee jira. Kana abbaa afuriin kataba. Taa afurii ilaalaa. Taan takka haqaatiin barreessa. Halee barreesseetiin jira. Taan takka tana. Taan takka ta tuqaa lama akkanatti dalgee akkana dagalee qaban. Cinaachatti akkana gamana qaban. Taan lama. Taan ta tuqaa lama gubbaarraa qabdu. Yaan ta tuqaa lama jalaa qabdu. Dura taa habba afuriin asirra barreessa. Taa akkaataa afuriitiin barreessaa. Yaadaas akkaataa afuriitiin barreessaa. Tuqumaan bootaa wal jijjiira. Bocni kana qubee biraa tafeetee bootaan jira. Fedhu raataa, fedhu waawtaa, fedhu kaaftaa, fedhu miimtaa waan fedhe haa ta'u qubee biraas hin jira. Taan duratti yogguu dhufte bocni isaa takka tuqaan lameen tun akkanatti wal cinaa teessi takka yookaan akkanatti argine jechuudha. Wal cinaa teessi kun jiru akkana dhufti. Yoo akkanatti hin jiraanne kitaaba biraa keessatti kitaaba hunda keessatti himita akkana dhufti. Kitaaba tokko keessatti ammaas taan tun akkanatti teessi. Wal gubbaa lama. Taan qara kana gubbaa tuqaan lama gamanaa fi gamana itti teessu takka. Ammaas lammaffaa
تقرأ دبن لما فا تقال والقبة تيسو أنا قبار لاما بريستني جرتن يا وجي ولي مدالي سني مدام مالي بريستني جرتن حياتيس بريستني جرتني قلبي نوردفا أيه أكين سدفا تان duraan qara kana ubba bareesnemi ammaan tana duratti oguruftu akkana nuurufti fakkeenyaaf yoo miim jennesi miim jiraatte tamma miim tum waan feene haa jennu qubee biraas hin jiru duraan reefu abbaa lama tuqaa lameen tana as gubbaarra barreessin ammaa zeeminee talammaffaa akkan ol tuqaa qara kanarratti amma immoo qararraa gabbuutee qubeen taa akkana ni dhufti waliin waccinaa teessee gabbuutee tuqee qubeen tuqaa lameen ammaas walakkuma kanatti tuqaan takka jalaan teessee tuqaan takka gubbaan dhufti haala kanaan ni agarra afuri lama qara kana gubbaan akkanatti ammaas keessaa gabbuutee akkanatti afur taalaallee jirra yaa laalla ammaas yaanis akkuma sanitti ni mul'ata deemu jira internet storage almost full your tablet is running slowly aye suuta deema makiinaan ti baaskila motoraan fideetti maxxansa kaasu slowly yoo taates some system future may not be available to restart normal functionality please delete file to free up storage space in fedu sagantaan dabarsu jira warnumaan delete godhinaan jettu mala baaqeetiiti ni dhagaya maami waalaikum salaam ni dhagayama baru mobile tiyyaatu katabbii asirra fidee restart godhinaan jettu guutee jirti mala baasiitu eenyu guuti jeen ayyee maashaallah yaa laalla yaan tuqaa qara kana jalaan tuqaan lama akkana dhufti haala kanaan ni dhufti yaan tuqaan lama qara kana jalaan akkana dhufti jechuun sararii walakkaasii qara kana jalaan jira akkana ni dhufti takka afuriin dubbareessan jiyaas takka lammaffaa tuqaan duraan jirtu tun akkana hineeti as jalattis barreeffamtee dhufte kitaabota tokko biraa irratti haala kanaanis ni teetti yaan durarratti guruftu akkana ni teessi tuqaan akkana ni teessi lama sadaffaa yaan walakkaa kana dhuftee haala kanaan ni teessi yaan haala kanaan ni teessi sadaffaadha kun qararraa siixee garaa jalaatti akka garaa jala nama ciisee makiinaa tolchutti asiin dhufti sadaffaadha tun afraffaan walakkuma kana biraan tuqaan takka lama wal gubbaa irratti haala kanaan ni dhufan akkanatti akka cinaacha lama walakkaa kanatti dura kanatti gamanaa fi gamana afur fixannee jira waa'ee duratti dhuftuu fi taa keessaa baane barreessitanii jirtanii warri barreessinis akka warri barreessitanii natti hin erginis akka shaakaltaniifin riviishin isinii godhee haqaatiin deema maaliif sammuun tun waan namni itti kanne qofara yoo xiyyeeffatte ballistee namaaf hin yaaddu ballistee namaaf hin qabdu narraa loliin warra hordofuu dhiisee koomentii ilaalu loliin alaqaa duraanii haya tanallee afureen san goona maaliif haa duraan dhufee ogguu haan guddaan kun gamanaan dhufe akkana inni teessi ogguu haan akkana qaraa kun dhufe akkana teessi tamiimis kan ilaallee jira taa akka afureen akka lama dhiifama asitti taallama yaanis lama asitti taallama yaanis lama
taan lama yaallam asitti taan bikka tanaan hin barreeffamtu as buutee jidduu tana barreeffamte akka nuunitti taakka haa boca kanaatiin gisee dhufte taakka yookaan maas lama taa lama qabna asii walitti daballe beete taa lama qabna asiin takka kana lama ammallee taa lameen haftu tan qara gubba barreessanii jennu san haa kana tokkuma inni haan kunii fi kun tokkuma taakka akkanatti si barreessinaa qara kana gubbatti ammallee qaruma kana gubbatti wal gubba barreessin sun lama jechuu bar asirra utaalee siraatu ayyee haala kanaan barreessina taa afreen lamaas as lama yaddeebina yaa akkana barreessina asii fi asiin ammas qara kana jalaan akkana barreessina waqata gaatis oo gaarii isaanii naqinii maalita taakka qara jalaan walakkaadhaan akkana cinaachaan ammas lama barreessine sadeeffaa kana qara kanaan kan afraffaa walakkaa kanaan akkana barreeffamti yaan haa duraan gisee dhufte kana lachuutu barreeffamti kanaas laallee ni naqa afurfinne kun immoo miim duraan hogguu taafiyaan dhufa lama asitti qaceeloon na hordoftanaa asitti akkaataa lama ifiisiitiif akkaataa lama barreeffamti yaan taan ammoo akkaataa afurii barreeffamti kanarratti taan akkaataa lama barreeffamti ilaali miim duraan hogguu dhufte taan miim duraan hogguu dhufte akkana barreessina miim duraan hogguu dhufte taan gubbaarraa tuqaa lama qabdi yaan ammaas dura taa'umaaf hinnu lameen akkana barreessina yookaan barreeffamtee agarra yookaan immoo akkanatti harkina durarraan akkanatti tuni miim yoo taate aayin fakkaattii akkanatti gaafa aayin seennee akkasitti wal fakkaachuu boca walitti fidneetti ilaalla amma boca kana oniin akkana fiduuf bakka waan kanaa hojii wal fakkaattu jira ammaas bakka sanitti akka hin daganneefin irra deddeebi'ee kanatti qalbisaa siin jedhu lama yaan ammaas qaruma kana jalaan akkana dhufti yaada miim duraan jirti yookaan immoo akkana barreeffamti abba lamaan jee lameen haala kanaan barreeffamti yaa fiitaan miim duraan hogguu dhuftee akkana barreeffamti itti yaada qabadhaa sagantaa dabarte keessatti ni qabdanii dalaydanii jirtanii maashaallah Khatiyaan asosoo hin dhufne duraan asii barreessa yaa duraan hogguu dhufte akkaataa lama qabnaa taakka kan lamadaa kan waniin akkana deebi'uuf taa'umsuma tuqaati garaagarummaa qaba malee wanti bocni nuunii fi baatti ilaalle tokkuma ayyee akkan taakka lama fixanne yaa taakka yaa duraan jirtu taakka lammaffaa lama egaa yaa duraan jirtu hogguu jenne yaan tuni yaada fenoo kara keenya yaada tummataan si yaada yaa haadha taati takkaa'o natti aantu tun fedhu yaa haadha fedhu abbaadha yookaan ilmoo taati tuqaan qabdu yaan tuqaan qabne xumurarra ni dhufti jenne qubattis ni dhufti jenne kanaafuu yaa lamaatu wali aanaa kitaaba keessa bakka hedduutti akkana jira gurra isin calawu hayyee tanaafe yaa jiim haa duraan
jirtu osoo laalle taa laalla. Taan boca lama qabdi. Taan taa akkana keenya karaa kana gubbaan sulama kana gubbaan taadha. Ammallee as deebinee yoo akkana keenye ammas taadha jennaan boca isii keessa. Boca isii irraa taadha jennaan. Taa tuquma jijjiirree dhiisnee bira kunne yaasin yaa nama shawwatti. Hayyee qubee baa amma dura gulaalle as qofan laalle. Akka dugungur as qofan laalle namni hedduun yoo wanna kana hillaa it qalbisne yoo qara kana hin qalbisne harfiin gubbaarraa tuqaa qabdu keessaa qubee haa laalle haa fakkaattee dhufti. Baadha ammoo isiin akka nama shawwanne wanna tanaatu baa bakka bu'aa jennee laallee jirra. Bakka haa hojii wal fakkaatti isiin ammoo baadha. Hayyee tuqaan takka jala yoo jiraatte mallee tuqaan takka jala yoo jiraatte riviizhin irra deebi'uudha. Tuqaan takka yoo jala jiraatte jiimii miti. Tuqaan takka jala jirti. Qara kana yoo qabaatte wanni tun fakka jiimitti beenu tun yoo waan qaraa xiqqishaa sana kana qabaatte jiimii miti baadha. Maaltu baa ta'u akeeka yookaan nu qajeelcha. Waan tana waan as qara sirra jirtu tanaatu qarri xiqqishaan akkana dhufu kun maal garsiisa? Tuqaan asii gad jirtu baadha jechuu garsiisa. Tuqaan asii gadi jirtu tun takkittiin baa ta'u garsiisa. Kanaatu nu ajaja. Jiim fakkaatti garuu wanni tu yoo gubbaa jiraatte baadha jennaan jiim jennuun. Yoo tuqaan lama wanni naa qalbistan baadha jenneen. Yoo tuqaan lama walitti aantee dhuftee miti. Baa fi jiim akkana inni dhufa. Baa fi jiim haala kana inni dhufa. Yoom caqasi sirritti naa laali bikkatan. Baa fi jiim haala kana inni dhufa. Akkiniin jee baan yoo tuqaan takka asiin dhufte baa jennaan jenne amma dura halaali. Haa miti maaliif waan tanaatu baa ta'uu kallattii baa ta'uu agarsiisa. Ajaa'iba! Amma waliin dubbaddeef yaa malee bikka haa fi baa maarree qubee tuqaa qabdu wal fakkaatu yoo walitti aantee dhufte akkamii adda baasa? Madaalli isaanii maali? Kaja'u irratti ilaalla. Amma as gubbaarratti baa dhuftu miti. Jalaatii wajjin yaa wajjin waa waliin madaaltu jecha asitti himeetiin bira kuta. Baan yoo akkana dhufte qubee arabaa keessa barreeffamni bocni kun dhufe qarri kun baa tuqaan tun tabaa bakka buutu jechuu agarsiisa. Yoo akkana dhufe immoo jiim jennaan. Yoo kana dhufe jiim jennaan. Yoo kana dhufe wanti tun tuqaan as jala jirtu sun baadha jechuu agarsiisti. Hayyee wayii ajaa'ibaa bara. Bikka tana qajeeloon naa hordofi irran deebi'u viidiyoo laalta. Hayyee eega akkas taate yaan tuqaa lama qabattee dhufte asiin. Yoo kana dhufte yaadha jennaan. Yoo kana dhufte yaadha jennaan. Reelaadha isin. Yoo kana dhufte yaadha jennaan. Jiimii mitiin jiru jira murayyaan. Baadhaan jiru jira tuqaa takka qabdu. Tanii reefu dubbadde. Taniin akkana jiru kun jiimii miti. Jiim hin jaamtu. Jiim jaamuudhaaf tuqaan takka jala jirtu jiim jaamuudhaaf akkana ta'uu qabdi. Jiim jaamuudhaaf akkana ta'uu qabdi.
yookaan kanatti isin dhufti bakka isii fakkaattu ilaala. Jiim jaamuudhaaf akkana dhufuu qabdi. Barreeffama irraa uumaa ni mul'atti isaa. Jiimi jaamuudhaaf qubeen tun jiimi jechuudhaaf akkana dhufuu qabdi. Qubee biraa siin jira. Ammoo akkanatti isin mul'atti, akkanatti isin qaamti. Ayyee. Qubeen tun tuqaa takka jala jira. Jiim jaamuudhaaf boca kanaan dhufuu qabdi. Ammoo yoo boca kanarraan wanti tun jiraatte, yoo boca jiim jennuun sanirraa wanti tun jiraatte, tuqaan tun jiimii miti. Baadha. Baadha malee jiimii miti. Walii gallaa? Yoo waan xiqqoo gubbaarraa jirtu sarara xiqqaa kana qabaatte gubbaarraa, bocni kun, bocni duraan jiim jennee san, yoo waan kana qabaatte tuqaan takkittiin tun ta jiimii miti ta baati. Asillee yoo dhufte, yoo bikka tanallee dhufte, tuqaan tun ta haatii miti. Ta baati. Tuqaan takkittiin tun ta haatii miti. Ta baati. Yoom ta haataati. Yoo waan kanan qabaanne gubbaarra. Yoo waan ni qarri kun gubbaarra hin jiraanne, haa jennaan malee baa miti. Ayyee nuni illee miti. Kanaafuu jiimi jaamuudhaaf haala kanaan taa'uu qabdi. Yoo wanti tun gubbaarra dhuftee jiimummaarraa baateeti tuqaan tun ta jiimi osoo hin ta'in tan baati. Walii gallee? Gurra isin calawu. Wanta tana yaa wajjiin waan madaaluuf fide malee bakka bikki itti ilaaluu qabnu bakka jiim haa fi haa itti ilaallu keessa ilaallaa ammaaf. Eega gaaffiin dhuftee deebii isaanii taati namni biraalleen akka sammuun hin jeeqamne asitti isin galcha. Qubeen tun baadha bakka buuti takkittiin tun. Jiim baa fi jiim walitti fiduudhaaf ispeesii qabaachuu qabdi. Banaan jidduu jiraachuu qabdi. Tun maal bakka buuti? Qubeen tuqaan duraa tun maal bakka buuti? Baa bakka buuti. Tuqaan boodaa tun bal'ina addaan qabdii maal bakka buuti? Jiim bakka buuti. Ta duraa baa bakka buuti kallatti waan kanaatu nu akeeka. Ta lamadaa tun jiim bakka buuti. Isii kana bakka buuti. Qarri kun akka fedhe dura dabruus wanni tun jiraannaan tuqaan dura dhuftu baa bakka buuti kana jiim adda baniisa qabdi. Ammoo yoo tuqaan lama walitti dhiyaattee jiraatte yaadha jennaan baa fi jiim hin jennuun. Walii gallee? Qarri kun wanti xiqqishoon tun tuqaan as jirtu tun tiyya jechuu hin jirti. Tuqaan haa fakkaattu jalaan jirtu tiyyaa tan jiim yookaan haa fi yookaan qooda keessaan qabanii tiyya jechuu hin jirti. Maaliif yaa ta'uu ni beenu tuqaan lameen waliin dhiyaattee jirti akkaan. Tuqaan lameen akkaan waliin dhiyaattee jirti. Tanaafuu yaadha jennaan. Yaa jennaan bikka tana qalbiin akkanaa hordoftanii isin hin jee jalqaba. Wanti tun yaa bakka buusti. Maaliif? Yaa jennaan tuqaan lameen walitti kiloozilii walitti dhiyaattee jirti. Tanaafuu wanni tun yaa bakka buusti. Haa jennu ammoo tuqaan takka akkana jiraattee tuqaan lamadaa yoo ispees yookaan bal'ina jidduun qabaatte tuqaan duraa baadha, tuqaan lamadaa jiimi. Isin galee tuqaan duraa baa bakka buuti, tuqaan lamadaa jiim bakka buuti. Garuu bilaashii lallabuu jira. Katabbiin ni mul'atti. Bargaana katabbii wanta naa mul'attu. Ayyee maashaallah. Ani wanta adii takkaatu riistaartii godhi dhaamsi diileet godhi naan jettu takkaatu gubbaarra jira.
katabbiin naaf hin argamtu. Ayyee maashaallah. Eegaa irraan deebi'a. Wanti as gubbaa jirtu tun bocni haa jiimii fi haa jennu tun qooda irraan qabdu agarsiisti. Yoo tuqaan lama walitti dhiyaattee haala kanaan dhufte bocni jalaa kun boca haa jaamaa gaafa bakkasii geenya ilaalla. Tuqaan as gubbaatu maal qaceelchiti? Tuqaan lameen as jala jirtu tun tiyyaa ani yaadhaa. Tuqaan lameen as jala jirtu tun tiyyaati. Ani yaa naan jaanii maqaan kiyya. Yaa naan jaanii jettee himti. Tuqaan lameen waliin dhiyaattee jirti. Ammoo yoo tuqaan lameen keessaa takka as jiraattee takka gamana baatee nifaasni yookaan banaan jidduu jiraatte tuqaan lameen walitti yaan jaamtu. Wanni tun hanqanfeete jiraachaa utus yaa bakka hin buutu. Adda banaa jirti haa. Tuqaan biraa jidduu seenuu ni dandeessi. Kanaafuu wanni jaamtu baa fi jiim jaamti. Kallattiin tun tuqaan duraa tun baa bakka buuti. Tattee aantu tun jiim bakka buuti. Banaa jira. Garuu yoo tuqaan tun walitti dhiyaattee dhufte yaa jennaan boca kanaan keenya taakka akkaataa afur ilaallaan jiyyaa. Taa akkaataa lama qofa ilaali. Waan kanaa hojii. Taakka. Ayyee. Halamadaa salphaadha. Taa'umsa tuqaa wal gubbaa ta'aniiti. Akkana dhufnaan shakkii takkaan malee yaatu jiraa jechuu bee. Walii galee kun salphaadha. Ammoo wanni akkaan nama dhibu wanni xiyyeeffannaatti godhuu qabdan akkaan tuqaa lameen boca kanaan walitti aantee jirti walitti dhiyaattee jirti moo adda fagoo jirti sammuun teessan kaalkuleeshinii kan akka qabattu bin isinii mujjira. Boca lama laalle hayyee duraana si barreessine amma immoo finneete si barreessine yaa tokkicha adda baasaa olu daddabne jennaan. Waan duraan bika tana barreessine yaan kunis yaada akkanattis yaan ni barreeffamti. Bika tanatti baa fi haa hin jaamtu san bakka haatti ilaalla san bira kunna boca kanatti akkana ni barreeffamti. Akkana dhufnaan as gubbaarraan akkana walii aantee dhufnaan qubeen tun yaada qara kanaan nu hima. Sadaffaa laallee boca afraffaa tuqaan lameen akkana wal gubbaan teessi. Hogguu laallee baa akkana inni laallaa jenne tana dabarte keessatti. Haanis asiin jirti akkasii miti. Kanaafuu akkitti dubbisnu yaan akkana inni dhufti taakka kanattis dhufti lama. Isaan banaa kana hedduun. As jalattis akkanaa fi akkana inni dhufti afur. Walii gallaa. Maashaallah. Jazaakumullahu khairal jazaa. Yoo isinii galee jiraate. Mee maashaallah yoo isinii galee jiraate lakkoofsa takka naa barreessaa. Waa'ee haan dhibbarraa dhibbatti akka isinii galee niin beeka. Waa'ee tuqaa ammaa taniin amma boca kanarratti yaa ibse yoo isinii galee lakkoofsa takka yoo isinii galee lama. Hidaaya maashaallah. Qeeroo. Maashaallah. Jazakumullahu khairul jazaa. Maashaallah. Alhamdulillah. Jabaan rabbuma dhibbarraa dhibba sii galeeti. Arani barsiistee. Maashaallah. Mee eenyu mee namni gaafaanani akka tasaatti gaafaanani Faatumaa giddii ayyeemaa jiraan deebi'a. Faatuma lamaaf hin galleef. Faatuma lama inuma wal jala barreessanii Faatumaan aayilii sirraa kute. Maqaa Faatumaa nabii nagaa namni irratti jiraatu qabattaniiti akkana na shawaddani naan galli jettanii. Jabaan rabbumaan ibsitaa baay'ee
maashaallah. Arjaa Sokina Rahina hayyeuma jabaan hayyee yaada tokkoon namni gaafaan ani hin jirre waan duraan baranneerraa keef xayyiq bagana gaan dhufte namni gaafaan ani hin jirre akka tasaatti gaafaan dadhabeef maarree yeroo takka seenee waan baranneerraa ani waan hin qo'adheerraa wal yaadachiisuudhaaf bakka ta'e bu'ee yeroo takka dhaamsa waan dabarreerraa dubbisuun isaan dhaamsa isaaniif dabarsuun hin dandeenye namni jettan lakkoofsa 99 naaf barreessaa nama san admiinaan godhaa peejii tanarratti gizee takka Hussein Tamam mayyee takkarraan deebi'a gizee takka na gargaartan jeetii yaada lakkoofsa 99 namni xiqqoo hanqanaa galeerraa dhaamsaniin dabarsaaf namni jettan lakkoofsa 99 naaf barreessaa dafaa Mariyamaa ayyee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh dhuftan dhiyaadhaa. Umurayyaan 99 jee 8 maali? Abdii jaalalaa ayyee imoorra naa barreessaa inshaallah. Jabaan rabbuma ayyee ta dhugaattiin jiraani. Kamaaru ati Abdishaa ayyee lakkoofsa Umar Biifu Haydar Hassan Ali afaan Oromoo na barsiisa ni barsiisa umaa ani ooni ni barbaadu namni kun bakka tiyya bu'ee namni biraallee nama san laallatee ammaas bakka ta'e san akka bu'uun barbaada waliigallee abshir imo irratti naaf barreessan inshaallah. Zuleika maamme fafii ati kunan barreessite maal achuutu jechuu bar jabaan rabbuma maaf hin taane sagaleen barreessita sagaleen dubbista waan silaa himtu san gidaara irratti keeyseeti awwaynaa gartanii ammaan tana sagaleetti hin dhageessanii Firdoos ayyee maashaallah nama dila kana oomishadhe jechuu bar dubartiin ni taati way viidiyoo ofirra qabda naa inni waan poolisa nu yaamuu deemtaati meesaa nama Ameerikaa jiruusaa naa inni waan barreesse akkasiin jiru waa jechee nuti hin maqina ayyee inshaallah imo irrattiin isin dubbisaa warri maashaallah namaan kana oomisheetiin jira isinis nama dachaa keessa yoo nam diidamtaatan nama diidamii baay'istanii namni tokko nama diidamman akkasaa safiduu qaba akkas akkasitti nama wal oomishne inshaallah ayyee warra naan galle jettan Kamaaru laayifii irratti baatanii viidiyoo keessan ibsitanii way viidiyoo ofirra qabdanii akka kiyyaatti wanta jettanii ammoo hin arkamaan way hin arkama 00 tiltuun maal ollaa kiyya jirta duba naan waan maan gootaatti Ameerikaa jirtuun seebar onniin 130 ka ummata jechuu haateen ani 9 na jette dimdimii heddummaate wanni silaa dubbattan waan gizee takka ani osoon ajaje takkatti isinitti hin kennine leenjii fudhadhaa jechuu kiyyaafin haala kana isin gaafadhe garuu wilii gizee takka barbarsiisaan barattootaan garitti nee namaarree godhi jaambeete kottu kana godhi barsiistu abalu barata abalu kottu os beeyti waan kana godhi kaalkuleeshin kana dalgi namaan jaan
osoon akkas hin taane namuu if keessaa yoo ba'e shaakalli godhe nama biraa keessa dhiyaatu ka online hin jirre ka wajjin galullee haa ta'u ittiin hima shaakalli jechuudha kunis piraktisiidhaaf nama qopheessuu ta'a gurra isin calawii naa qabaddaa warri isin hin galin takkaa irra deebi'a daqiiqaa lama qofaan qaba warri isin hin galin warri reefutan hin galle jettan kagaleefis galee jira ayyee qubee yaa akkaataa asii bocasii ilaallee jira duratti hogguu dhufan qubee yaatii fi ta'an hogguu dura dhufti boca keessatti akkami kan jirutti boca kana ilaalle wanti tun haa qabna ammoo kophaasii hogguu dhufte haan kophaasii hogguu dhufte kophaasiitti dhiifama kophaasiitti miti duratti hogguu dhufte qubee biraa siin jira haadha jennaan feetoo kana dhufti haa'uma jennaan haa ta'u maaltu nu murteessa digriin isii digrii 28 irraa seera herregaa yookaan seera fiiziksiitti haa jiimii fi haan digrii 28 irraa hamma digrii 33 jidduu ta'uu qabdi qarri kun digriin kanaa haa jiimii fi haan digriin kuni 90 digrii 90 akkana dhufee akkana deebi'u yoo akkana ta'e qoonne digrii 45 90 bika lama ta'e yoo qoonne 45 ayyee boca gamanaatiin hin godha kuni digrii 90 wanti akkana jiru kun digrii 90 akka seera herregaatti akka ji'oomeetirii aljeebraa maal jedhanii jiraami akka seera herregaatti akkana digrii 90 seera fiiziksiitti 90 kana bakka lama yoo qoonne digrii 45 digrii 45 kana yoo akkana goone qubeen haa ta'ee jiimaa ta'uu haa ta'uu haala kanaan hin barreessinu. Hello. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mati. Hello. An Arjuni Ismail Arjoti. Arjun ta. Qubeen yookaan bocni digrii 45 irra yoo dhufe haa yookaan jiim hin ta'u maal ta'uu deema kaaf ta'uu deema kanaas dhibbarra dhibba qabachuu qabna bocni digrii 90 bakka lama yoo qoonne 45 nuu ta'e haala kanaan haa fi jiim hin barreessinu digrii 28 irraa ilaanqa digrii 33ti 45 irraa gizee goonu hir'isnu 45 irraa 12 yoo hir'isne 45 irraa 12 yoo hir'isne meeqaatu hafa 45 irraa 12 5 irraa 2 3 4 irraa takka 3 33 digrii kana ta'uu qaba 12 yoo hir'isne haala kamiin nu barreeffama akkana barreeffama haala kanaan barreessuu ni dandeenya yoo akkam ta'e
haa jiimii fi haa haala kanaan barreessuu yoo akkam goone akkanatti hin taa'u yoo akkana goone digirii 33 irratti godhuu ni dandeenya. haa jiim haa yoo akkanatti gaxxuyne gaccufnee lakkoofsa afur akkanatti rafuudhaaf qombole lakkoofsi afur akkanaa miti lakkoofsi afur akkana jiraami hogguu rafuuf deema hogguu qombole akkamta gisee akkana gaggaragalchine akkana ta'a digirii 33 jechuudha. walakkaan kun banaan bika tanaa digirii 33 digirii 28 taafuunu digirii 28 taafuunu 45 irraa 28 hogguu hirrisne 15 irraa 8 torba takka sadii hafa sadii irraa lama takka kanaafuu digirii 17 yoo irraa hirrisne jechuudha. kan digirii 12 hirrisne 33 FM kana digirii 17 hirrisne kanaafuu akkamta barreeffamni asii kun 28 guugoone haala kanaan barreeffama. kanaafuu haala kana jechuun kana jechuudha. walii gallaa kana jechuun kana jechuudha. yoo akkana dhufe boca haa jiimii fi haa digirii 28 irraa amma 33 jidduu gisee jenne akkamitta 33 mataa irratti maal ta'uu qaba lakkoofsa afur haa qombole ta'uu qaba. hasanii gadi 28 mataa isaatti akkanatti ta'a. ammoo as jidduu haa jiru feenu akkana goona haa jennaan amma kana haa tuqaan kan qabne yoo feene ammoo akkanuma goonee dhiisna haa ta'a. yoo feene ammaas akka digirii 33 sanitti lakkoofsa afur haa qombole godhuu ni dandeenya. kanaafuu haala kanaan godhuu dandeenya. yoo akkana jiraatte wantitu yoo akkana jiraatte haa taati tuqaa takka as jala yoo jiraatte jiim jennaan tuqaa haa boca tana kan digirii 28 fudhanna. barreeffamni boca hogguu barreessinu kaalkuleeshinii wajjin deemna. awwaaniin jedhu foormulaa fi kaalkuleeshinii qabaan jedhu waniin an nama barsiisu hundi foormulaa fi kaalkuleeshinii qaba. seeraan barsiisu jira malee akkaataa barsiisutti hin jiru. seera isaa yoo qabattan abat barreeffama bal'inaan digiriidhaan lakkaa'uu yeroo deemnu yoomi gaafa barreeffama akkana godhi akkana barreessi giseen jedhu qubee arabaa akka feetu akka feete katabda. amma fakkeenyaaf allaa katabu yoon fedhe akkanatti hin kataba. yoon fedhe ammaas akkanatti hin kataban allaa akkanatti hin kataba garagalchita akkaataa itti qabatu jira. ammaas akka kaanitti akkanatti akkaataa hunda barreessuu qabda. barreessuu danda'uu qabda. kanaafuu digirii irratti hundooytee barreessa. kanaafuu yoo akkana dhufte wanni tun duraan haa turtee jiim taate garuu yoo akkanatti qarri kun gubbaan jiraate yoo wanni qaraa kun gubbaan jiraate tuqaan tun tahaa yookaan jiim kannituu miti. beeku tana kanaan qabne maal jenneen jiim kanniti jenneen. ammoo yoo waan kana gubbaa irraa qabaatte qubeen tun jiimii miti. barreeffamni kun jiimii miti. tuqaan tun tawaan kanaati. wani tun maal himti? an tuqaan achi jala jirtu san ta jiimii miti tiyya ani baadhaan ja'amaa jechuu kan nu jirti. ayyee yaa laalu jirra. baatana biraan yaan tuqaa lama qabdi jenni jala. yoo tuqaan lama daata kan dhuftee bal'inaan bakka banaa qilleensi jidduu jiraate ta duraatun baa bakka buutii ta lamadaatun jiim bakka buuti. ta duraa baa bakka buutii ta lamadaa jiim bakka buuti. banaa jidduu jira. ammoo yoo banaa jidduun banaa guddoo bal'ina qabaanne yoo waliin dhiyaattee jiraatte haala kanaa yoo dhufte tuqaan lama waan kana jalaan tuqaan lama kana dhufte baa fi jiim osoon tahin yaadha jennaan. baa fi jiim osoon tahin yaadha jennaan. sababni yaatti taateef waan tanaatu tuqaan lameen achi jala jirtu san tan baa fi
jiimii miti yaan ja'ama nabaraa jechu jirti jechuudha. isinii galee maashaallah egaa arraaf darsiin teenya asirra dhaabbattii deeqaa 8 dabarse warri duraan isiniin galin isinii galee jeetii yaada warri duraanii cimsattan jeetii yaada. assalaamu alaikum imraan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. nagee alhamdulillah akkami. نجا قاعد كلامي بك أما بس في جيم سنيرتي. ayyee في جيم سن ويتا جيم جلا ويتا قلت جيم مكاتي وأدانسي فاتي ولد في جن قال لبان أدانسي جن في نبافي. إيه. أوكي. أما جيمسون جيم جلا قلتي قبر اللي أما قبرت اللي ويتا كان تاتو دي بات هاتي جن ويتا قبر جيمسون قبر اللي حاصل قبر اللي ويتا. أما جلت اللي تقال دفتي قبر اللي تقال درسا كم يامنا أما أكم سلن. ayyee jazaakumullahu khairan. ammoonni tanamman dubbatiniif bakka qubee sadeen ittiin dubbadha jeetiin beekaa bira kutaa ayyee eega gaafatte numaan deebisa. eega gaafattaniin deebisa inshallah. ayyee jazakallah. inshallah jazakallahu khairan. egaa gaaffiin obboleessa kiyya amma gaafatee boca kanarratti ani duraan bakka jiimii fi baa boca adda babaasuttiin dubbadhaan jee reefullee takka numaan dubbadhe. tuqaan takka as yoo dhufte reemuun tana adda baasnee laallaan jee sababniin taasii tana dubbadheef baa fi jiim waliin dhufutuu fi yaan wal fakkaattee akka wal nun dogoggorsiineef hin dubbadde. tana waliin kaadheef bakka jiim irratti kaadhe duraan amma mooniin dubbadda. wanti tun achi jirti. tuni salphatti haala kanaan ni dhufa barreeffama keessatti bakka jiimittiin kaadhee ammoo eega gaafate numaan deebisa. isiin tun baadha. isiin tun jiimi karaa gabaabaadhaan walitti hin dhufne. baan haala kanaan ni teessi jenne. baan akkana ni teessi jenne. ammallee akkana ni teessi jenne. baan maattu akeeka. wanti tun kana akeekti. hayyee eega asittis dhufe hatti dhiyaatu kami waan tanatti ha dhiyaatu kami tuqaa gubbaa tana haamiti baa jenne. eega tun baa taate tun maal ta'uu qabdi? jiim ta'uu qabdi. eega tun baa taate tun jiim ta'uu qabdi. ammoo bakka biraatti bal'inaan bakka siit dubbannaa ibdura fiinee ibduraan lallaayinu wal keessa laayinu. ayyee jazaakumullahu khairul jazaa. si galee maanta na biraan ifa jeeti yaada. ayyee inshallah hujii manaa kan boru itti yaada. gareedhaan itti yaada boru sa'a tana hujuma manaa san qofaan isinirraa qeebalaa. inshallah sagantaa boruutiin amma rabbii waliin nu deebisu nagayaannaaf jiraadhaa. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.